Nagaan Waaqayyoo biyya jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Fuula Feesbuukii koo fi Yuutuubii keenyaa jalatti kan argamtan hunduma keessaniif walaloo gabaabduu mata dureen ishee dhumni goolii kanaa eessa jettu qabadhee isiniif dhiyaadheera. Turtiin keessan hanga xumuraatti na wajjiniin haa ta'uun affeerraa kooti. Hamma yoomitti yaa gooftaa dhumni goolii kanaa eessa? Anaaf onaa galuu didee gaaffii natti ta'e hundisaa. Barreen gaddaas akkasuma bara dhufu jedhaa baane bara nassanuma taanaan fala dhabnee si gaafanne. Yoom kanatti sirreessitu kanat biyyaaf nagaa laattu balleessaan keenya baay'atee safara akka dhabe beenna nagaa keenya nuuf deebisi gooftaa araara siin jenna. Balleessaan keenya baay'atee safara akka dhabe beekna nagaa keenya nuuf deebisi gooftaa araara siin jenna. Garatti deebii wallaallee bowwaa ta'e karaa hunda nagaan biyya keenyaa bannaan walitti taanee garaaf dudda afaan wal bira nu darbee eebicha taanee walitti adaraasii harkaa fuuni darbannee gannee lafatti. Onneen kakuu eegaa ture haaloo kuusutti qabame namni gaaffii baatee hin deemne dhaloota keessaa dhibame. Ofittoo farrifneen beeknu maaloo kuneessaanuun ba'e hammamsi gaddisiifnennaan gooftaa kun hundumtuu ta'e erga ta'e homaan goonuma akkas gootessiin hin jennu balleessaa keenya nuun galle nuu tarreessissiin hin jennu ol iyyannoo sin gaafannu akka balleessine beenna garuu hundi keenya ergaan takka gaaffii tokko si gaafanna. Dha'ichi kee yoom raawwataa yoom gaanuun jetta gooftaa garaa jabaattee nu dhiiftamoo yoom dhuftee nu yaadatta. Dha'ichi kee yoom raawwataa yoom gaanuun jetta gooftaa garaa jabaattee nu dhiiftamoo yoom dhuftee nu yaadatta. Maaltu dhufuu jira laata? Maaltu ta'ennaa? Te maal goona? Barri keenya maaliif ta'ee barabaarsa? Barri keenya maaliif ta'ee barabaarsa? Dhalli namaa utuu adeemu warcaa dheekkamsa kee yoo nurraa kaafte maal ta'a? Harka keenya balleeffannee araara siin jechaa jirra. Keenuu na millatu yaa gooftaa Yesuus waaqarra. Keenya balleeffannee araara siin jechaa jirra. Keenuu na millatu yaa gooftaa Yesuus waaqarra.